Welcome to grade 10 geography unit 1 review question. So gara barnoota geographiidha. Kutaa kurnaffaa kan nagaan dhuftan jecha har'a wanti wajji ilaallu review questionii boqonnaa tokkoffaati jechuudha. Okay. So before we proceed to our today's lesson, don't forget to like, share, subscribe, and comment this video. Okay. So let us proceed to our today's lesson. Gara barnoota keenya irratti hojii aanu gaafiitiin hojii daleen jechuudha. Akka dhumatti nu hordofaa. Okay, we start from review question. Review question tana boqonnaa tokkoffaa tana gaa paartii tokkoffaarraa jalqabna. So paartii tokkoffaan waa'ee true falseeti. So true false aatiin tana jechuudha. Siitan irraa ilaalla eegalla jechuudha. So gaafii tokkoffaan maal jetti? The Himalaya fold mountain were formed when the Indian tectonic plate collide with the Eurasian plate. Kana jechuudha. Gaafii lammaffaan immoo maal jetti? Africa's large lake Victoria is found within the floor of the Great East African Rift Valley. Kana jetti. Gaafii sadaffaan immoo the peninsula is a piece of land that has water on their side, on the three sides, but it is connected on the fourth side of the mainland. Kana jechuudha. So tokko tokko isaaniitii analyze goone hojii ilaalla jechuudha. Okay. Let us proceed to look, the question requires determining the truthfulness of three statements related to geography. I will evaluate each statement and provide the correct answer. So if evaluate goone finne booda deebii sirrii ta'e waliif himna jechuudha. So tokkoffaarraa jalqabnu evaluate gochuudha. Question number 1. This statement describes the formation of Himalayan mountain range. The collision of the Indian and the Eurasian plate is widely accepted explanation for the formation of these mountains. So, statementiin kun wanni inni mul'isu statementiin gaafa tokko ofirratti mul'attu himni suni hima dhugaa ta'uu isaati jechuudha. Himalayan mountain rangein kollishinii Indiyaanii fi Eurasian plateetiin argamuu isaa yookaan uumamuu isaati jechuudha. So kanaafuu tiruu ta'a jechuudha. So inni itti aanu gaafiin statementii lammaffaadha. Maal ta'a? This statement is incorrect. While Lake Victoria is located in East Africa, it is not within the Great East African Rift Valley. Kana jechuudha. Gaafii inni lammaffaan kuni sirrii miti. Wanni inni sirrii ta'uu ooleef maali? Sababni isaa dhuguma Lake Victoriyaan tuni harri Victoriyaa jedhamu kun baha Afrikaatti argama. Garuu baha Afrikaatti argamullee sarara sulula qinxamaa baha Afrikaadhaa kana keessatti hin argamu jechuudha. So kanaafuu deebisaan salphatti maal ta'a? False ta'a jechuudha. Inni itti aanu gaafii sadaffaan kuni statementii isaa olaallee. This statement is accurately define a peninsula. Statementiin gaafa sadaffaarra jiru waa'ee peninsulaatti wal qabatee sirriitti ibsee jira jechuudha. It is a land surrounded by water on three sides and connected to the larger landmass on one side. Dirra lafaa kan karaa sadiin bishaaniin marfamee akkasumas bishaan wal marfamuu isaatiin wal qabatee jechuudha. Akkasumas connected to larger landmass on one side. Karaa tokkoon immoo karaa lafa guddoo takkatti argamachuu lafa guddoo takkatti
hirkatee yookaan immoo maqee argamuu isaati jechuudha. So kanaafuu salphatti egaa maal ta'a tiruu ta'a jechuudha. Tiruu ta'a. Waa'ee penisilaatii wal qabatee jechuudha. So kanaafuu dhuunfatte jechuudha gaafiin kana fakkaatti. Tiruu false tiruu. So gaafii teenyaa akka dhufu taate tokkoffaan maal taati? Tiruu taati. Lammaffaan immoo false taati. Sadaffaan immoo tiruu taati jechuudha. So bifa kanaan qormaata analyze gootee qormaataaf qophaa'uu qabda jechuudha. So kara gaafii teenyeetti aantu yaana matchingii kara paartii matchingii yaana. So let us start from a matching part. So look at the direction. Match item in the column A with the item on column B. Wantoota A jalatti argamu kana kara wantoota garee B jalatti argaman kanaan waliif firoomsinaa jechuudha. Okay, let us see one by one. Tokko tokkoon haa analyze goonume. Okay. The question requires matching geographical feature described in column A with their corresponding terms in column B. Feature geographical feature kana column A jala jiru kana corresponding isaanii kan baay'ilaatiin waliif firoomsinaa jechuudha. Okay. Question number 4 raa yellow. A deep or low point between two areas of higher ground is known as a saddle. Saddle ta'a jechuudha. So afuraffaan maal ta'a? Kana ta'a jechuudha. Saddle ta'a jechuudha. Kara shanaffaadhaa yaanu. Look, an area of high ground that is lower than a mountain in elevation is hill. So the question 5 is Malta hill ta'a jechuudha. Hill kana jechuudha. So kara gaafii jaffaa baane gaafii jaffaa maal jetti? Look, a highland with steep slope and a peak that stands out from the surrounding land is a mountain. So gaafii jaffaan firoomsi jaffaan maal ta'a? Mountain ta'a jechuudha. B ta'a jechuudha mountain ta'a. So isa gaafii torbaffatti dhufne gaafii torbaffaan waa'ee maaliiti? A long low lying area of land often with a river or stream running through that is surrounded by the higher ground is a valley. So maal ta'a? Valley ta'a jechuudha. Torbaffaan vaaliin tun akkatti deebisa taate jechuudha. Torbaffaadhaaf. Kara saddeettaffaadhaa dhufne immoo halaallu. A large area of raised land that is flat on top is a plateau. So saddeettaffaan maal ta'a? Plateau ta'a jechuudha. So diin kun saddeettaffaadhaaf ta'a jechuudha. Okay. Inni gaafii sagalaffatti yoo dhufne sagalaffaan maal jaa? Large areas of flat low land with no hills or mountain in same end or areas of low relief with more or less flat surface configuration is a plain. So for sagalaffaan maal ta'a? Plain ta'a jechuudha.
So pileen meeqa ofirratti argama? Carratti argamaami. Kanaafuu daa kanaaf sagalaffaa kanaaf pileen kanaatu deebisaa ta'a jechuudha. Okay? So gabaabumatti gaafiin tun firoomsii afuraffaanii shanaffaadhaa jahaffaan ba'a torbaffaan fa'a saddeettaffaan da'a sagalaffaan immoo caataa jechuudha gabaabumatti. Okay? So karaa paartii multiple choice kana dhufne immoo karaa paartii multiple choice kana filannoo kana dhufnee waliin laallachuu gaafii tana. So gaafii 10 eegalla. Question 10. Maal jetti question 10 tuni? Dash is a narrow strip of land with water on side connecting two larger piece of land. Yoo jettu A. Peninsula, B. Isthmus, C. Strait, D. Gulf jette jechuudha. So analyze goone jechuudha. Tokko tokko isaa analyze gooneeti. San booda immoo deebisaa sirrii ta'e walii himna jechuudha. Let us move to the analyzation. Look, the question asks for a geographical term that describe a narrow strip of land with water on both sides, connecting two larger land masses. This definition is precisely match the geographical feature known as isthmus. So tokko tokko isaanii jechuudha. Isthmus ta'uusaa explanation yookaan immoo analyzation irra ilaallachuu. Here are further explanation. Ibsa dabalataa kan sirriitti akka isinii bahuuf asii qophaa'a kana laawwajjaa ilaalume tokko tokkoon. Filannoo hundi isiitu option A fi B fi hunda isaanii ilaallee walii galchina jechuudha. Option A irraa eegalu. Filannoo A irraa eegalu. Peninsula. A peninsula is a piece of land that is almost entirely surrounded by water, but it is connected to the mainland by an isthmus. It just out into the water. So kana jechuudha. So kana jechuun option A kuni kanaan ibsa jechuudha. So option C kun yoo maal mee? Strait. Strait is a narrow passage of water connecting to larger bodies of water, not strip of land. Garte? Not strip of land. So kanaafuu kunis deemi ta'u jechuudha. So option D kun immoo Gulf. Look, option D kun Gulf. A Gulf is a deep inlet of sea almost surrounded by land with a narrow mouth. So the correct answer is B. Isthmus. Isthmus jechuudha. Waa'ee wanni kana waa'ee gaafii tanaa lafa qeessu isthmus jechuudha. Okay, salphatti isthmus is the correct answer jechuudha. Okay. Isthmus is a narrow strip of land with water on both sides connecting two larger pieces of land. Kana jechuudha. So gaafii itti aanu 11ffaa kana ilaallume. So gaafii 11ffaa ilaalle maal jetti? Which of the following is not characteristics of tropical rainforest of Africa? Which is not the characteristics of tropical rainforest of Africa? A. Confined area with equatorial climate both in north and the south of equator. B. Maal jetti? Different plants exhibit different stage of growth at the same time due to the absence of climatic reason. Some species of trees are xerophytic forms adapted to dry environment
with small leaves and thorns. Dantiumate trees have little undergrowth, as a canopies of tall trees prevent light penetration. So kan ife jindika amma analyze goone walii galchine jechuudha. Deebisaan tam akka taate. Kotta hara analyzation dha kottana. Okay. The question asks us to identify the option that is not characteristic of tropical rainforest of Africa. Maal nu gaafatte? Optionii not taate. Optionii negatiiva taate jechuudha. Kanaafin gaafii negatiiva taatee fi positive taate itti baasanii jira. Amma gaafiin tun asirratti negatiiva la. Not qabdiini negatiiva jechuudha. Negative questionidha jechuudha. So karakteriiwwan isii caasaa tropical rainforest kan hin ibsine hime jechuudha. Tokko tokko laalla optionoota. Aayuu maal jennuuf keenyaaf. Tropical rainforests are indeed typically found in equatorial climates, both north and the south of equator. These statements align with the known distribution of rainforest. Thus, this is a characteristic of tropical rainforest. So, aan kun karakterii tropical rainforest nootii miti mire kanaafuu deebisaan ta'u jechuudha. Baa kanatti hottu. Arbaa kanatti haadhuuf nume. Look, the lack of distinct climatic region in tropical rainforest leads to continued growth and different plants exhibiting various stages of development simultaneously. This is a well-organized feature of rainforest ecosystem. Thus, this is a characteristic of tropical rainforest. So, kunis karakterii tropical rainforest waan ibsuuf deebisaan ta'u jechuudha. Kara caalaa kottame Throphatic adaptation, such as small leaves and thorns, are feature of plants in dry environment or desert or dry savannas, not rainforest, which are characterized by high rainfall and humidity. Thus, this is not a characteristic of tropical rainforest. The question C is correct answer jechuudha. Asirratti kan gaafatameef deebisaa ta'u caa kanaa jechuudha. D kana ilaallume. The dense canopies of all tall trees in rainforest significantly reduce light penetration to the forest floor, resulting in limited undergrowth. This is a typical characteristic of rainforest. Thus, this is a characteristic of tropical rainforest. So, kunis amaloota karakterii tropical rainforest ibsaa jechuudha. So, kunis deebisaa hin ta'u jechuudha. So, simply the answer is what? C. Caataa jechuudha answeriin. Answeriin maal ta'a asirratti? Caataa jechuudha. Okay? Throphatic plantiin naannoo gammoojjitti guddachuu isaanii amaloota naannoo gammoojjitti ibse malee tropical rainforest kana hin ibsu jechuudha. So, kara gaafii itti aanuu yaana. Gaafii 12ffaan tun ilaallume. Okay, question 12. Which of the following is considered as the effect of landforms on ecosystem pattern and process? A. Landform attribute produce different patterns which determine the ecological potential of an area. B. Landform regions affect the flow of organism, energy, and material. C. Landform regions affect the spatial pattern of non-geomorphic disturbance by fire and wind. D. All. Ifa kana ta'e gamma gaafii kanaaf deebisaa sirriitti analyze goonaa jechuudha. Tokko tokko isaanii sababoota isaan deebisaa ta'aniif wajjin jechuudha. Ilaalume. So the correct answer are option A waan filannoo A tana ilaallu. Landform attribute produce different patterns which determine the ecological potential of an area. So akkasumas inni kun maali
sirriidha jechuudha. Wanti correct answeridha. Akkasumas D kana ilaallume. Land forming region affects the flow of organism, energy and material. Kunis sirriidha jechuudha. Caan kunis land forming regions affect the spatial pattern of non-geomorphic disturbance by fire and wind. Kunis sirriidha jechuudha. So D dhufne immoo ol ja'a. Deebisaan tanaafuu hunda ta'a jechuudha. This is a multiple choice question with multiple correct answer. Kana jechuudha. Tanaafuu deebisaan maal jennaani? Salphatti. Deebisaan wanna kana deebisaa tanaa gaafii tanaa oliidha jechuudha. Hundaa jechuudha. Hunda ta'a jechuudha. Okay. So look asirratti option A land form attribute produce different potential of determine ecological pattern of an area jenne land forms look land form attribute such as elevation, slope, aspect significantly influence the macroclimate, soil development and water availability within an area. These factors collectively determine the ecological potential, dictating the types of organisms that can thrive and the overall ecosystem structure. So option A is correct. Option A dhugaa ta'uu isaa asin lafa ta'eenyaa jechuudha. Karaa option B haa dhufnu. Land form region affects the flow of organism. So energy and material. So topography, a key or aspect of landform, act as a physical determinant for the movement of organism. The distribution of energy, example solar radiation, heat, and transport of material, example water, sediments, nutrients, and in the sea and at sea. Barriers like mountain can impede migration, while river valley can channel flows. So option B is also correct. Option B is dhugaa ta'uu isaa haala lafa kanaa sababa isaatiin wajjin lafa keenyaa jechuudha. Option Caan kun immoo waan inni dhugaa ta'eef ilaallu. Land form region affect spatial pattern of non-geoformic disturbance by fire and wind. Kana jechuudha. Bubbeenis ta'e ibiddaan kan miidhamu jechuudha. Kan rabbashamu jechuudha. So land form influences the intensity, frequency, and the spatial distributions of disturbance such as wildfire and wind events. Kan akka bosona gubuudha jechuudha. Wildfire bosona gubdee bosonaa fi bineensota bosona keessa jiru gubuu jechuudha. Akkasumas wind balaa bubbeedha jechuudha. For instance, slope aspect affects fuel mixture and temperature, influencing fire spread, while topography can channel or block winds, altering their impact on vegetation. So option C is also correct. Jaanis dhugaadha sirriidha jechuudha. Deebitanaaf gaafitanaaf. Option D kanatti argamume. Option D. Olja. Since option A, B, and C are accurately describe the effect of landforms on an ecosystem pattern and process, this option is also correct. So the option D is correct. Kanaafuu ol ta'a jechuudha. Akkuma reefu ilaalletti jechuudha. Haala kanaan deeply sababa isaati wajji lafa mukaa jechuudha. So gaafii taantu paartii isii tanarraa paartii sadaffaa eegallu jechuudha. Bakka 13 so haala haallume. Dash and dash are the two deserts that form large part of southern Africa. Amma analyzation ilaalla jechuudha. Maaliif deebisaan tun tam akka taate fi maaliif akka taate kan laallu ta'uu isaatii wajjin ilaallume. Okay.
Question asks for the name of two deserts that constitute a significant portion of southern Africa. The major two deserts in southern Africa are the Kalahari and the Namib. So the answer is Kalahari and the Namib. Kalahari fi Namibi taate jechuudha. Tokkoffaan tun asitti Kalahari taate. Asitti immoo Namib taate jechuudha. Deebisaan. So gaaffii 14ffatti yoo dhufne. Question number 14. Dash are a mixture of sand, gravel, often described as desert, pavements, pebbles on top of vast flat surface, a sheet of sand. So let us proceed to the question. Look, the question describes landforms consisting of a mixture of land and gravel, characterized by the desert pavement pebbles overlaying a flat sheet of sand. The term that accurately describes these types of desert terrain is known as rake. So the answer is rake. So kanaafuu reegii ta'a jechuudha. Asitti reegii guuttannaa jechuudha gaafii 14ffaa irratti. Gaafii taan itti aanu jechuudha short answer jechuudha. Karaa short answeritti yoo yaanu 16ffaa eegalla. So gaafii 16ffaan maal jetti? What are the major landforms of the world? Jetti. So the major landforms of the world include mountain, hills, plateaus, plains, valley, and deserts. Kana jechuudha deebisaan. Okay, gaafii 17ffaa olaalle. Why is it important to study about landforms? Kan yoo taatu deebisaan isaa. Landforms are natural feature of the earth, and studying them is important for several reasons. Landforming kun beekamu naannoo fiicharii dirra lafaati. Lafa uumamaa yookaan immoo dirra lafaa kan uumamaan jiru jechuudha. So gaafii hedduudhaaf sababa jechuudha. Kanaafuu isa gaafii 18ffatti yoo dhufne gaafii 18ffaan isa kanatti. Look, in which of the major landforms of Africa are many of the national parks found? Kanatti. Okay. The question asks where many national parks in Africa are located. Keessatti national parkin heddummaata Afrikaa keessatti. Focusing on major landforms. Major landform irratti hundaa'e bakka tamitti national parkin hedduun naannoo Afrikaa kan keessaa akka eessatti akka jirtu kan lafa nuu kaa'udha. So the answer is should identify a prominent African landform is known for its wild and suitability for national parks. So the answer is Pilateus. Pilateus irratti jechuun baay'inaan national park in Afrikaa keessaa argamtu jechuudha. Okay, 19ffaan kun maal jedha? Look, what important landforms feature divide Ethiopia into different physiographic regions? This question asks about the geographical feature that separate Ethiopia into different regions. The answer should be prominent landforms known for dividing areas. So the answer is a Great Rift Valley. Sulula qinxamaa guddaa kan Itoophiyaa tana bakka lama daddamuree dabru kana jechuudha. So the Great Rift Valley is the correct answer for the gaafii 19ffaati jechuudha. So this is enough for our today's lesson. Until we join with a new lesson, goodbye.